Ashama akkam jirtu ammas deebinee dhufnee jirra afgaaffii kan biraadhaani arrammoo afgaaffii sarraa kana obboleettii koo Daraartuu Kaffaaloo wajjin hojjenna gaaffiiwwan babbareedaa lama qabannee jirra amma gara afgaaffii deemuuf jenna akkuma beekamu chaanaalii keenya Tasfaa Studio Official TV kana subscribe like share gochuun dagatinaa isiniin jenna gara afgaaffiitti. Ayyaantuun jedhama. Biyyaalaan jedhan. Barsiima hundeessaan jedhama. Qixxaataa olaanaa naan jedhan. Yeroo sana jedhama. Kaakoo Yoonaas Duuchaa. Marartuudha. Hawwiin jedhama. Wishal. Stalmaan jedhama. Duraanii Tasfaayii. Masarat Girmaa. Iliyaasin jedhama. Daas Tasfaayin jedhama. Waan hin qabne sirriitti qooduu hin danda'u. Waan hin qabu immoo nama hin jaalladhuuf nan hira sirriima. Gama dhiiraatiin waan jedhamullee hin beeku baadhee gara dhalaatiin durbummaa jedhama kan dubaraa. Durbummaa. Kan dubaraaf akkas jedhama. Ati yaalime? Feestaalii. Feestaali. Feestaali. Gaaffii tokko qabadhee jira. Gaaffii kana si gaafadhaa gaaffii kana deebisuu yaaltaa jechuudha. Wanta qabdadhee yaadu yoo qabaatte tokko jechuudha. Nama hundaa qooduu hin barbaanne maalidha? Nama hundaa qooduu yookaan immoo nama amantu qofaa kan itti qooduu barbaaddu tokko maalidha? Nama hin jaalladhu tokkoof nan qoodaafi waan hin qaburraa jechuudha. Waan hin qabne sirriitti qooduu hin danda'u. Waan hin qabu immoo nama hin jaalladhuuf nan hira sirriima. Hiruuf dirqamadha. Wanti kun maalidha fakkeenyaaf jedhamni jireenya keessatti jechuudha waanidha. Yoo qabaatte qabdadhee yaada yookaan qabaachuu ibsuu dandeessaa yoo qabaatte nama hundaa qooduu kan itti hin barbaanne yookaan immoo nama amantu bichaadha qooduu kan itti barbaaddu. Fakkeenyaaf waan abbaa manaa koo yookiin immoo jaalallee koo faana raawwadhuu fi waan ani godhuufi tokko nama biraaf qooduu hin barbaadu. Gaaffii tokkoon qabadhee jira. Gaaffii kana si gaafadhaa deebisuu yaaltaa jechuudha. Gaaffiin kun akkas jedha. Qabdadhee yaadu qabaachuus hin dandeessaa. Wanta tokko yoo qabaatte wanta qabaatte kan itti namaa qooduu hin barbaanne nama hundaa qooduu kan itti hin barbaanne maalidha? Waan hin qabu keessaa moo? Hiriyaa jaalalaa koo. No. Wanta kana qabdas qabaachuu ibsuu hin dandeessaa. Nama hundaa qooduu hin barbaaddu. Yoo qoodde immoo nama amantu qofaa yookaan nama jaallattu qofaaf qooduu barbaadda wanta kana. Wanti kun maalidha? Waan nama tokkoof kennu waan nama jaalladhu tokko kennuudha. Kennaatu hin taane wanti qabda. Qabaachuus hin dandeessaa dhiisuus hin dandeessa. Waan kana yoo qabaatte garuu nama hundaa qooduu hin barbaadu akka gartetti. Nama jaallattu qofaa yookaan nama amantu qofaaf qoodda. Wanti kun maalidha? Yaali? Qarshii nan kenna. Ani beeku. Okay, kanoo yaalta? Maaliidha ree wanti namaaf kennuu hin dandeenye sitti himee. Nama hundaa qooduu hin barbaaddu yoo qabaatte wanta kana. Gaaffii lama qabannee jirra. Gaaffii tokko sin gaafadhaa deebisuu yaaltu. Gaaffii kee tokkoffaan akkas jedha. Wanta utuu harka keetiin ittiin bu'in harka keetiin hin qabatin cabsuu dandeessu maalidha? Harkaan ittiin qabate. Cabsuu dandeessu maalidha? Hin beeku. Yaalisti laa harkaan utuu ittiin bu'in utuu qabatin cabsuu dandeessa wanta kana. Wanti kun maalidha? Hin beeku ani naan galle. Okay. Ati yaalta? Dubbiidha. Dubbii? Jechootuma haasaa. Okay, haasaa cabsuu dandeessaa jechuudha. Siif immoo gaaffii lama afaan qaba. Gaaffii kan biraas gaafadhu? Wanta qabdadhee yaadu qabaachuus hin dandeessa wanta kanaa jechuudha. Yoo qabaatte garuu nama hundaa qooduu hin barbaaddu. Yoo qoodde immoo nama amantu yookaan nama jaallattu qofaa qoodda. Wanti kun maalidha? Irra deebi'e. Laa wanta kana qabaachuus hin dandeessaa qabaachuu ibsuus hin dandeessa. Garuu yoo qabaatte nama hundaa qooduu hin barbaaddu. Yoo qoodde immoo nama jaallattu yookaan nama amantu qofaa qoodda. Wanti kun maalidha? Gargaarsa. Gargaarsa. Nama hundaa qooduu hin barbaaddu gargaarsa yoo qabaatte. Jechuun namatti dhufeenya qabu malee namatti dhufeenya hin qabne gargaaraare. Kana fakkaatu kan biraa. Wanta kana qabaachuus hin dandeessaa qabaachuu ibsuus hin dandeessaa.
Yoo qabaatte nama hundaa qooduu hin barbaaddu yoo qoodde immoo nama jaallattu yookaan nama seetaan nama amantu qofaaf qoodda wanta kana wanti kun maalidha? Waan nama baay'eetti dhiyaatuuf qooduu dandeessa jechuudha. Gaaffii kee tokkoffaan akkas jedha. Wanta yoo qabaatte qabda yaadu qabaachuu hin dandeessa wanta kana. Yoo qabaatte nama hundaa qooduu hin barbaaddu wanta kana. Yoo qoodde immoo nama jaallattu yookaan namatti amantu qofaaf qoodda wanti kun maalidha? As ilaaluu qabda. Irra deebi'u. Wanta kana qabaachuu hin dandeessa qabaachuu dhiisuu hin dandeessa. Yoo qabaatte nama hundaa qooduu hin barbaaddu. Yoo qoodde immoo nama jaallattu yookaan nama amantu qofaaf qoodda wanti kun maalidha? Maqaa isaan dubbadhaa. Maqaa isa kaasta. Yaala. Nara darbe. Maanni jaalala? Jaalala. Kan biraa. Kan biraa maanni hin beekoni kan biraa. Atoo. Laphee ko. Laphee kee. Laphee koo qabaachuu qabda kaa. Laphee qabda mitiire. Waan kana qabaachuu hin dandeessaa qabaachuu dhiisuu hin dandeessa. Wanti kun jira chaan jiru dhibbaa dhibba. Qabaachuu hin dandeessaa qabaachuu dhiisuu hin dandeessa. Yoo qabaatte garuu nama hundaa qooduu hin barbaaddu. Yoo qoodde immoo ati yaalime? Narraa darbe. Okay. Deebii yaale. Hin beeku. Lubbuu. Lubbuu kee. Okay, galatoomii. Gaaffii lammaffaa sin gaafadha. Wanta utuu harka keetti hin buusin yookaan hin qabatin cabsuu dandeessu maalidha? Utuu harka keetti hin buusin hin qabatin ittiin bu'in cabsuu kan dandeessu maalidha? Laphee namaa. Laphee namaa cabsuu dandeessaa? Thank you. Akkasumaanis. Laphee namaa. Gaaffii tokkoon qabadhee jira. Gaaffii kanas gaafadhaa deebisuudhaaf yaaltaa jechuudha. Wanta utuu harka keetti hin buusin yookaan harkaan hin qabatin cabsuu dandeessu maalidha? Utuu harka keetti hin qabatin harka keetti hin buusin cabsuu kan dandeessu maalidha? Jechaadha. Jecha namaa ta'uu danda'a. Jecha namaa? Mee ibsi. Fakkeenyaaf? Jechuun jecha namaa naan sin jedhu amma yaada namni tokko yaada wayii sii kaasa. Yaada sana otoo maalitti hin buusin harkatti hin buusin jechi sana jechaan cabsuu ni danda'a jechuudha. Okay, jechaan cabsuu dandeessaa jechuudha. Galatoomi. Gaaffii tokkoon qabadhee jira. Gaaffii kanas gaafadha. Yoo dandeesse deebisuu yaaltaa jechuudha. Wanta utuu harka keetti hin buusin yookaan harkaan hin qabatin cabsuu dandeessu maalidha? Wanta tokko utuu harka keetti hin bu'in yookaan immoo utuu hin bu'in utuu hin qabatin kan itti cabsuu dandeessu. Too harkaan ittiin bu'in kan itti cabsuu dandeessu. Yaadadha yookaan kaayyoo yaada. Yaada yookaan kaayyoo kana caalmaa fooyyessuu dandeessaa? Sadarkaa yaadaatti caba kaa. Sadarkaa yaadaatti kan cabu kaayyoo kee sababoota garaa garaatiin kan cabsitu yoo ta'edha. Malee otoo ittiin bu'in kan hin cabu jira natti fakkaata. Waan akkas jedha. Wanta tokko kan utuu harkaan ittiin bu'in yookaan hin tuqin cabsuu dandeessan maalidha? Yaada. Yaada. Utuu harkaan ittiin bu'in cabsuu kan isin dandeessan yaadadha. Kan biraa? Kan biraa qilleensa. Qilleensa. Okay, gaaffii lammaffaatti darba. Gaaffii lammaffaan immoo akkas jedha. Wanta ta'e qabdus ta'uu danda'a qabaachuu dhiisuu hin dandeessu. Garuu yoo qabaattanii nama hundaa qooduu hin barbaaddan. Yoo qooddan immoo nama jaallattan qofaaf nama amantan qofaaf qooddu. Wanti kun maalidha? Irra deebimee gaaffii kee. Okay. Waan qabaachuus hin dandeessu qabaachuu dhiisuus hin dandeessu wanta kana. Yoo qabaattan garuu nama hundaa qooduu hin barbaaddan. Nama jaallattan yookaan nama amantan qofaaf qooddu. Wanti kun maalidha? Kuni gama dhiiraatiin waan jedhamullee hin beeku baadhee gara dhalaatiin durbummaa jedhama kan duraa. Durbummaa. Kan dubaraaf akkas jedhama. Dhiiraafoo? Dhiiraaf waan jedhamu ammatti yaadadhu. Kan biraa kan kana fakkaatu yaaltu? Gaaffii kana deebisuu yaaltaa jechuudha. Gaaffii tokko faana akkas jedha. Wanta utuu harka keetti hin bu'in yookaan harkaan hin tuqin cabsuu dandeessu maalidha? Utuu harka keetti hin buusin yookaan harka keetti hin tuqin wanta cabsuu dandeessu maalidha? Yaada. Yaada. Kan biraa?
kan biraan. Yaali. Waan nuti namni tokko ittiin bu'in cabuu danda'u tokko maalidha? Bishaan. Bishaan. Hin cabaa bishaan? Okay, galatoomii. Gaaffii lamaffaan immoo akkas jedha. Qabdatee yaadu qabaachuus hin dandeessa wanta kanaa jechuudha. Yoo qabaatte garuu nama hundaa qooduu hin barbaaddu. Yoo qoodde immoo nama jaallattu yookaan nama amantu qofaaf qooduu barbaadda. Wanti kun maaliyya? Irraa deebii gaafii. Okay. Qabaachuus hin dandeessa, qabaachuu dhiisuus hin dandeessa. Isa kanaaf amanamummaan qabu. Garuu yoo qabaatte nama hundaaf qooduu hin barbaaddu. Yoo qoodde immoo namoota amantuuf nama jaallattu qofaaf qoodda. Wanti kun maalidha? Deebisuu hin dandeenya. Yaali. Deebisuu hin dandeenya. Gaaffii kana deebisuu yaaltu jechuudha. Gaaffii tokkoffaan akkas jedha. Wanta utuu harka keetiin ittiin bu'in hin tuqin cabsuu dandeessu maalidha? Maaltu jira? Maaltu jira? Feestaalii? Feestaalii. Kan biraa yaaltaa? Kan biraa Utuu harkaan ittiin bu'iin. Harka keetti ittiin bu'in waan tokko ittiin buusin qabaatu wanta kana cabsuu dandeessa. cimaa wantichi hin cimaa. Qilleensuma kana malee. Qilleensa cabsu. Okay, gaaffii lamaffaas gaafadhu. Gaaffii lamaffaan immoo akkas jedha. Qabdadhee yaadu. Yoo qabaatte garuu wanta kana yoo qabaatte nama hundaa qooduu hin barbaaddu. Yoo qoodde immoo nama amantuuf nama jaallattu bichaa qoodda. Wanti kun maalidha? Dhiiga. Dhiiga kee? Okay, kan biraa yaalta? Wanta kana qabdas qabaachuu hin dandeessa. Dhiiga qabda yeroo hundumaa. Si galee an garuu wanta kana qabaachuu hin dandeessa, qabaachuu dhiisuu hin dandeessa. Yoo qabaatte garuu nama hundaa qooduun sitti hin tolu. Yoo qoodde immoo nama amantuuf nama jaallattu bichaa qoodda. Wanti kun maalidha? Birrii. Qarshii. Yaaltaati kan biraa? Jaalala. Jaalala. Thank you. Yoo qabaatte namaa qooduu kan ittiin barbaanne iccitii keeti. Fakkaatu? Innis sirriidha. Iccitiin koo anuma kooti. Deebii kee yaalta galatoomii. Deebii isaa akkas ture iccitii keeti. Deebii tokkoffaan akkas ture utuu harkaan ittiin bu'in utuu qabaateen kan itti cabsuu dandeessu waadaadha. Wanti itti qabaattee namaa qooduu hin barbaanne yookaan immoo yoo qoodde immoo nama hundaa qooduu hin barbaanne iccitii keeti. Galatooma. Gaaffii isa kanaaf deebiin isaa waadaanis ta'uu cabuu danda'a. Waadaas utuu ittiin bu'in cabsuu dandeessa. Deebii lammaffaa gaaffii tokkoffaa akkas ture. Wanta tu qabaatte namaa qooduu hin barbaanne yoo qoodde immoo nama hundaa qooduu hin barbaanne maal ture? Iccitii. Walii galee? Iccitiidha. Iccitii yoo qabaatte nama hundaa qooduu hin barbaaddu. Yoo qoodde immoo nama amantu qofaa qooduu barbaadda miti. Kanaafuu iccitiidha. Galatoomi. Deebii tokkoffaan akkas ture. Akkuma isin yaaltan kan isin harkaa ittiin bu'in cabsuu dandeessan waadaadha. Yaadas cabuu danda'a. Lammaffaan immoo kan isin nama hundaa qooduu hin barbaanne iccitiidha. Hin fakkaatu? Fakkaata. Galatoomaa. Deebii tokkoffaan akkas ture. Wanta utuu harka keetiin ittiin bu'in cabsuu dandeessu maalidha? Waadaa. Okay. Odaa fakkaata. Ishi deebii lammaffaa. Wanta tu qabaatte namaa qooduu hin barbaanne yoo qoodde immoo nama hundaa qooduu hin barbaanne maalidha? Iccitii. Galatooma. Amma guddaa